addaan dhaabbadhu mucoon sun dabarte taajuun umrii isaa guyyarraa hugu dhibba du'aadhaa jiraata dhibba guyyarraa du'aa jiraata namana dhiirri keenya gisee dhalaa bareedduu fuudhee hinaaffaacha ni hinaafan wanni kana maatii hedduu keessiraachuudhaan malchisa dubartiidha waan fedhe haa hojjettu dhiironni keenya jechuun kabajaa ifitti godha gisee hunda wallahi ani gisee hedduun arge amma isin galtu ilaalchi Jarmaniin Oromoodhaaf qabdu akka jijjiiramu shakkina musiba kana sirraa qabu rabbi musiba kana nurraa qabu duuti tan rabbiin iftee tola wanni kana heddumtuudha kophaa jiraadhu umriite kophaa jiraadhu yoo amal kana qabaatte amalli kee dhalaadhaa wajjin jiraachuu sin dandeessifne kophaatee jiraadhu tantalaatis yoo amalli kee dhiiraa wajjin jiraachuu sin dandeessifne kophaatee jiraadhu waay jireenya nam dhibbaan tama billeessaa namni bar haadhaa fi abbaan miciyyoo sanii gaafa waan qabanti gurguranii waan qabatti dhabanii micoo san ergan akka guyyaa tokko bar nuu dabarsituudhaafi taajummaanuu bar gaafa ba'u yoo haadhaa fi abbaa qabaate yoo maatii qabaate dalagadheetiin naa dabartee maatii tiyyaaf dabarsaadhaafi bar arra jireenya maatii micoo sanii dukkaneesseeti jireenya ilmaan isaa dukkaneesse jireenya haadhaa fi abbaa isaa dukkaneesse sanbira kuteeti baqattoota keenya kan Awurooppaa jiru hiree teessan isin gaddaaf jechuudha maybe amma isin galtu ilaalchi Jarmaniin Oromoodhaaf qabdu akka jijjiiramu shakkina ilaalchi biyyi Jarman Oromoodhaaf qabdu ni jijjiirama kana shakkina tasum rabbi sana gargaaru joolleen Jarman joollee jajjabduu osoo warqallee hin qabne osoo warqa harkatiin carraaqqattee waan Oromoodhaa kana jabeessee qabda kalee guun dhagawaan kana mudhiin jita wallahi rifadhee zaabarraa rifadhe dawwaleetiin joollee Jarman dubbisee guun sooshaal miidiyaa gubbatti arku dawwalee dubbisee aboo dubbiin tun dhugaadhaa maalifiin dawwalee taajuun online jira ittiin dawwale hin kaasu achiin joollee Jarman jirtu dawwale sa'aat fa dawwale aboo dubbiin tun dhugaadha caffee joollee waan gootu wallaalteeti eessa qabnaa aadaa Jarmanitti reefa naman qabne inni guban bar hisaabra wadisiisa reefa maasii achi qofaa miti biyya faranjii hundattuu faamilii itti aantuuf kennan faamilii itti aan faamilii ta'uu ragaa qabaachuu qabda obboleessa obboleetti haadha abbaa kana ala baasuun reefa sanaa himaa baaftee awwaaluun it takes long process obboleen kee karaa dheeraadha fudhatte haadha abbaa siitiif reeffisilee hin galle jechuudha biyyatti erguudhaa miti achii baaftee awwaaluun karaa dheeraadha namni Oromoodhaa namni Islaamaa achirraa baasee awwaaluun karaa dheeraadha karaa dheeraa fudhatte it's not easy akka jirutti akka amma gaddi bahoota laafaadhaa miti wanni gurbaan kullaaqe waan hedduu badaadhaati an warrummaan haftan ilmaan Oromoodhaa irraa fi gorsaa warri haftan fuuldura yoon ciqiqiin hinaafaadhaa isin du'iraatte wallahi wal biraa deema addunyaan balloodha yoo ciqiqiin hinaafaa jiraatte wal biraa deema nagee walii kenna atis maanam tokko hinaafte addunyaa kanarra wanni akka ati feetu qofatti siif uumame hin jirtu wanni hundi dadhabbi qabdi namni hundi ciraachi dadhabaadha qaba yooni akkaan an fedhu waan barbaadeette ifirraa dhiisii harka fudhadhu taa'e jaarsi firraa dhiisii taa'e yoo ammoo wajjin dilga ondeesse lakki namni ilma namaa ta'e ciraachi dadhabaani qabaata tananiin fudhaaf tana hanaa fudhattu walii galteedhaan haasoittanii yoo ondeesse wajjiraadha kana ala wal ajjechaa maaltu fide yoo hinaafaan daangaa dabartee ajjechaa miti bakka uleedhaa geesse addaan dhaabbadha anduwasiim ajjechaa miti bakka uleedhaa yoo geesse bakka wal dha'uudhaa maaltu fide wal dha'u
مال تفيد وليه مال تفيد خبلا في بوكسي مال تفيد هنا فاداف أدان دابدو مالي بك سنجينيان أتشبره خوتي ماز أجيشان رفت ميجون سندبرت تاجون عمريسا غيراي هو غديب دو أداجرات غديب غيرا دو أجرات نعمنا هو غديب غيرا دو أداجرات جرون كو إسي روية إسي تخوتيتو إسا الرجل هدا تقول كيستاي إسا أفان مبين إسا واتك مبين ما يمين هو غيرا كيستاي intelligence على التجياد intelligence بدي تكمل المسا مجا بريدا سن كان على التخو الريق بديس ماتي إسي دا خنقولاتي قوير راهو قول إبتو كدو إني دعاء جرات دعاء جرات مالي إسر إسي لبود عن دو تنات الرؤيا ربي جنة آخر في دندا وإني كنا ماتي هدو خسيرات ولا ملجس ورّا والفول ولا أفتاء وفول درس قلتا قبو هدو خسيرات ولا ملجس ورّي وإني كنا خيسي جرتو درا تا أو جاسوا زمن خيسيروس قاف والقافة زمن خيسيرو هنا فان دور فكات دور قافة بوتي غنيا نفكات توقف أول أمانو أبو رايكم كله ديرك أما جارتي ديسان أمانو قبضن جارتي ديسان أمانو قبضن ماني في ilmi nama bulti nama jisuudhaaf jaartii teessan akka isiin hin taane godhuu danda'a. Dawaa adda addaa kanneen fi dhiira waliin akka isiin bultu isiin osoo if hin beekin dawaa fudhattee waan jirtuuf waan jibbeensa bultii keessanii jaala keessanitti hinaaffaa waan qabaniif dawaa kannanii fi akka isiin nama biraatii waliin bultee waan hin taane godhuu danda'an. namni jaartii anama fakkeenyaaf abbaa manaa yoon qabaadde abbaa manaa kiyyatti confidence yoon qabaadde abbaa manaa kiyyatti hedduu yoon abbaa manaa kiyya amane abbaa manaa kiyya alaa biraatii waliin bulee yooniin arkee inni sun kaleessa nama maalii akka ture inni maal akka naaf ture arras kalees maal akka ture beekuu dirqama sa'a takkaafis sa'a lamaatiifis tasgabbooytanii dubbii hubachuu danda'u qabdan yoo jaartii teessan amantanii jaalattan yoo jaartii isin amantanii kan jaalattan ta'e gizee hunda isiniif jaale isiniif kan ta'e gizee hunda yoo isin kabaje haadha manaa jaalatamtu yoo isiniif taate dirqama gocha hojjetame saniif isin galee gocha hojjetame san sa'a takkaaf sa'a lamaaf adda baafachuu qabdan eegaa adda baafatan booda eegaa milkaneeffatan booda dubbiin kun sirrii waan yoo ta'e yoo isin dhugumaan isin irratti abbaa nama biraatii waliin bultee zinaa isinirratti hojjette yoo ta'e adda ba'uu jira. Nikaa keessan hiikkattanii adda deemuu dandeessan. Isin galee dura garuu jaartii teessan amanuudha. Bultii keessatti wal amanuun dirqama. Yoo amantiin hin jiraanne ifumaaf wal diidan ifumaaf bultii teessan diistan waan ta'eef dirqama wal amanaa. Eega wal amantan booda wal jaaladhaa wal fuudhaa. osoo waliin amanin waliin fuudhina eega wal amantan booda wanni kun hin dhufu amantii wal shakkatanii waliin amantanii wanni yoo dubartiin isin fuutan bareedduu taatan gisee hedduu dhalaa bareedduu ni ajjeesanii waa hedduu godhan dhiirri keenya gisee dhalaa bareedduu fuudhee hinaaffaa jira ni hinaafan dhiirota hedduu waan isii jaalatuuf isin garuu bareedduu waan taateef jaala namni kannuuf osoo hin ta'in dhuguma dhalaan bareedduun hedduun haqa isii maleedha kan du'aa jirtu wallahi wabillahi rakkoo fi gadoo meeqa kan ragaa jiru bareedina isiitiin kan kee osoo isiin hin hojjetiin dawaadhaanis ta'uu danda'a waan hin taane maraachisanii akka hin taane isii godhanii jaarsi isii immoo amanuu dhabuudhaan kan isii ajjeesuu jira wallahi micoontu nama badii isiin balleessite waan badii isiin balleessite beekuu baadhullee isi ajjeesuun sirrii miti badii feete balleessitullee balleessuu isiitiif dammoo maal irratti arkuu qofaa miti addunyaa kana irratti dawaa adda addaatu jira namni dawaa sii kanneen akka ati hin taanes godhuu danda'a bultii tante diiguu danda'a sanifuu ijoollee teenya ijoollee dhiiraa wal amanaa
addunyaa kanarratti namoonni bultii keessanitti qabeenya keessanitti hinaafu jira waan ta'eef namni gisee bultii qabatu narra caalee isirra caalee waan ja'amu jira. Dirqama seeneeti isaan lameen kan akka isii ajjeesan godhuu danda'a. Waa hedduu jira waan ta'eef dirqama garuu wal amanuu qabdan. Isin galeemni wal ajjeesuun dirqama miti. Akkanatti maaliif wal ajjeestan? Dirqama wal ajjeesudha. Dirqamni wal ajjeesudha. Dirqamni hiikuudha. Hiikaa nama isin hin taane. Mucaan miskiinni kun amma akkatti kophaa isaa hafe ilaalamee rabbi jedhaati. Biyya san keessatti kophaa isaa akkatti hafeme. Biyya Jarman keessatti hundi isaa jireenya isaa oofata. Kaan hojii fiigaa, kaan jireenya isaa fooyyeessuudhaaf fiigaa. Hundi isaa jireenya isaa fooyyeessuudhaaf waan fiiguuf kan bultii qabu bultii isaa fooyyeessuudhaaf, kan warra isaa qabu jireenya warra isaa fooyyeessuudhaaf, kan hojii mataa isaa qabu hojii mataa isaa hojjetee jireenya mataa isaa fooyyeessuudhaaf fiiga. Namni ilmoo kana amma guddisu fuudhu hin jiru. Ilmoon kun hedduu garaa nama nyaata. Akka haadhaaf abbaa namni ta'uuf hin jiru jechuudha. Hedduu mee amma maal abbaan isaa haadha isaa ajjeesee sammuu isa qabatee guddata jechuudha. Garaa nama balleessa wallahi mucaatu garaa na balleessa. Abbaan kenkee haadhatanti ajjeese waan jaamu sammuu isaa keessatti seef taa'ee guddata jechuudha. Maanki mucaan kan isaa ta'ee mucaan kan taaju shurrubbeetti mucaan jechuudha. Namni sanuu ilmoo keessaafu ilmoo osoo qabu ilmoo teessaniif yaadaa dura. Gocha akkanaa hojjetuun duratti ilmoo tana jaa yaadame. Haa ilmoo teessan yaada. Hedduu garaa nama nyaata dhugaa dubbachuudha. Dhaggeeffadhaa dubartiin oliif gadhiisaa maruu jettan kuni dubartiidha waan fedhe haa hojjettu. Dhiironni keenya jechuun kabajaa ifitti godha. Gisee hunda wallahi ani gisee hedduun arge. Dhiirota kana gaaffii gisee gaafatan. Abbaan haadha manaa tante siree ati hojii bultuu irratti yoo agarte akkam goota gisee ni ajjeesa. Morman irraa kuta gaa gisee san. Gisee san isis ajjeesatiin ifis ajjeesa jaa. Gawwummaa akkanaa dhiisaa. Namni baratee waan akkanaa godhu. Namni sammuu qabu waan akkanaa godhu. Barattanii waan akkanaa godhina. Namni abshaalli namaa namni barate namni sammuu guddaa qabu samboota jireenya akka jirus ni beeka. Isii dhiisee jireenya biraa jiraachuu akka qabu murteessa malee isii ajjeesuudhaaf hin fiigu. Saniifuu dhiironni keenya waan akkanaa dhiisa wallahi gisee hedduu mee dubartiin teenya dhiira gaafadha. Haadha manaa teessan siree teessan irratti dhiira biraatti hojii yoo agartan akkam gootan jaa gaafadhaami. Isii ajjeesee ifa ajjeesa gisee san siin jaa.